baateetti. Ati garuu hundumaarran caaltaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29. Ati garuu hundumaarran caaltaa. Seenaa guyyaa har'aa seenaa waa'ee jecha filsataa jedhu yookaan filsataa sooma filsataa kana keessa kan jirru hiikoo isaatii wajjin wal bira qabnee ilaaluudhaaf ogeessichi Solomoon sagalee kana dubbachuu isaa fuula duraa waa'ee durbee maaramiin mi'eessee dubbachaa kan ture ogummaadhaan jecha ogummaatiin barsiisaa kan ture.